Kun qoraasuma seeraati. Qoraasumni seeraa dhimmoota seera wal qabatan kamuu irratti ibsa isiniif kan kennitudha. Egaa adeemsa bittaaf gurgurtaa keessatti namoonni lama fakkeenyaaf mana bituudhaaf walii galuudhaan qabdii maallaqa qarshii 500,000 fudhate haa jennu. Egaa adeemsa keessa namni mana gurguruuf qabdii fudhate kuni manicha koo hin gurguru lakki gaabbeera yoo kan jedhu ta'e qarshii 500,000 fudhate tana miliyoona 1 godhee deebisuudhaaf dirqama seeraa qaba. Dachaasaa kafalaa jechuudha. Namni bitatu sun ammoo gaabbee yoo jedhe lakki hin barbaadu mana kee gurgura abbaa feetetti yoo kan jedhu ta'e qarshii ofii kana 500,000 kana kasaaruu qaba jechuudha. Kun qoraasuma seeratii nu hordofaa, sheer godhaa, koppiliin godhaa, waliin gahaa.